ulfaadha. Utuun beeku, utuun hin beekne kan hin hojjette cubbuu naaf dhiisi. Shaambuu Saaris isa dhufte caffee eessa dhufte? Eessa dhufte? Eessa dhufte? Dhufte? Amboo eessatoo? Wallagga Dukam? Wallagga Baanaaroo Dimmoo. Dhufte? Dukam. Ishee? Dukam. Okay. Ishee? Bishoofi. Qaallittii. Garii. Wallagga Baanaaroo Dimmoo. Yesuusitti amanuun karaadha dhugaadha. Reeba. Kottu guyyaa fayyina har'a. Guyyaa dattaa galfattu har'a. Guyyaa natti boqonnaa argattu har'a. Guyyaa natti naasee kana jalaa baatu har'a. Guyyaa natti seeqana mootee dabartu har'a. Guyyaa natti biyya lafaa mootee dabartu har'a. Kottu gara Yesuus. Har'aa kaasee dhaame. Jedhame har'aa kaasee. Seexana. Foon. Biyya lafaa. Galeera. Yesuusiin. Fayyisaa. Lubbuu kootii. Godhadhee. Fudhadheera. Har'aa kaasee. Mucaa kee ta'eera. Amen. I'm going to show you several ways that the greater works Jesus was talking about have already manifested. Jesus Christos wantini dubbataa jiru waa'ee birmadummaa ta'uuti. Amen. Bilisa ba'uu. Amen. 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 Before I do that, I just want to say one other thing. Wanta biraa tokkoon isinitti himuu barbaada. I'm not saying that you and I are better than or more important than Jesus. Yesuusi akkuma inni nu barbaadu nuti immoo akkuma Yesuus Kristos biyya lafaarratti barbaadamaa ture san nus hin barbaadamna. Amen. After all, He is our Lord and Savior. Amen. Amen. Jesus Christos fayyisaa keenya isa dhugaadha. Amen. Amen. But He did mean it when He said we would do greater works than He did. Akkuma Yesuus hojii guddaa hojjeta nus hojii guddaa hojjenna. Amen. Hojii guddaa kana jechuun kan qophaa'e jiru. Hallelujah. Amen. They're ready to receive. After all, Hallelujah. Amen. Amen. The Bible says in Philippians 4:13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. We can do all things through Christ who strengthens us. Christosin ani hundumaa gochuu nan danda'a jedha. Hallelujah. Amen. Christosin. Mee Yesuusin jedhame. Yesuusin. Hundumaa gochuu danda'a jedha. Hundumaa gochuu danda'a. It's amazing prophet word. Because I shared to them yesterday morning this part. Hallelujah. Hallelujah. Isn't God good? I said, isn't God good? Amen. Amen. So this verse reminds us we should never doubt our potential. We should only doubt our limits. Nuti dandeetti keenya humna keenya gadi buusuu hin qabnu. Sababiin isaa nutti maajira karaa Yesuus hundumaa gochuu akka dandeenyu. Amen. Hin danda'u hin jedhina jechuudha wantichi. Never doubt your potential. Only doubt your limits. Dandeetti keessan hin daangessina. Yesuus keessa kaa. Yesuus keessa yoo keessan hin daangeffamu. Amen. Praise God. Now let's consider this question. Gaaffii kana isin gaafadha. What is God's #1 priority regarding the works you and I are to do? Waaqayyo maal barbaada yoo isin jettani Waaqayyo tokkoffaa irratti kan inni barbaadu dubbii sagalee isaatii hojii mirkaneessu. Amen. Many works we can do, but the #1 priority our Father has hojii baay'ee hojjechuu dandeenya nuti. Haa ta'u iyyuu malee garuu tokkoffaa irratti Waaqayyo abbaan keenya kan inni barbaadu are the works that lead to the lost people of the world accepting Jesus as their Lord and Savior. Hallelujah. Amen. Namoonni biyya lafaarra jiran Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii akka isaan fudhatani Waaqayyo kana barbaada. Hallelujah. Amen. Here's why I can so boldly tell you that's His #1 concern.
arra tokko faaratu wada sitti mugaasa kana Yesus Kristos kaini nurra barbadu aloota gara mootummaa waaqayyooti fidu. Amen. Imagine. Amen. The best day you could ever have here on earth. Biyya lafa kanarra waan ta'utu jiraannu finni guddaaniif innolaanan kanaaf. You met your wife. You met your husband. You had your first child. You got a great job. Hojii guddaa qabaachuu dandeessa, abbaa manaa qabaachuu dandeessa, haadha manaa qabaachuu dandeessa, daa'ima godhachuu dandeessa. Garuu inni guddaan sana osoo hin taane mootummaa waaqayyoo keessatti Yesuusin akka lallabduufi. Anything you can imagine that could happen to you here is not anywhere near as good as a brief moment in heaven. Wanti isin hojjettan biyya lafaa kanarra kamiyyuu samii keessatti isinii galma'a. But haa ta'u malee the worst day you can imagine here on earth, your precious child died, your husband died, your wife died, you lost your job. Biyya lafaa kanarra yeroo jettanii akkuma abbaa manaa qabaatan abbaa manaa keessan hin du'a, akkuma ijoollee godhatan ijoolleen keessan hin du'a hin duuti, akkuma haadha manaa godhatan haati manaa keessan hin duuti, akkuma hojii argatan hojii hin dhabdu garuu. This terrible day doesn't compare to a brief moment in hell. Warri gooftaa hin amanne immoo biyya Si'ool keessatti argamu jechuudha. But hell isn't a brief moment. Hell is an eternity. Namoonni Si'ool keessatti argaman suni bara baraan gubatu malee kan yeroo muraasaa miti. Biyya lafaa irra kan jiraannu garuu yeroo muraasaati. That's why our Heavenly Father's number one concern is the lost getting saved. Kanaafi waaqayyo abbaan tokkoffaarratti kan inni nurraa barbaadu ala isaa Yesuusii kan inni nuu kenneef namoonni akka fayyaniif. Are you saved in this place? Mee namoota jirtan kun namoota fayyadaniidha hawaasni jedhanii gaafatan. Now I realize there are many other good works you could do. You could volunteer in your church or your school, or you could train new believers. Iddoo garaa garaatti yookaan bakka mana barumsaatti bakka hojii keessanitti hojii garaa garaa hojjechuu dandeenya haa ta'u iyyuu malee garuu Yesuusin akka dhugaa ba'a. Amen. But for the rest of my message this morning, we are going to focus on the works that lead to the lost accepting Lord Jesus as Savior. Amen. Wanti nuti focus goone yookaan ija keenya hundumaa hojii keenya hundumaa irra godhannee ka'aachuu kan nuti qabnu yeroo dhumaa waan ta'eef bara dhumaa kana keessa Yesuusin lallabnee Yesuusin namoonni akka fudhatan gochuudha. Amen. Now I will give you some examples of how the greater works have already manifested. Hallelujah. Yeroo sana gaa hojii guddaan Yesuus inni kan caalu hojjetu jedhe sun kan inni raawwatu jechuudha. Number one. Tokkoffaarratti. Geographically. Geographiin. For example, while Jesus ministered here on the earth, he only ministered in the country of Israel. Yesus Kristos biyya lafaarra yeroo ture Israa'el keessa duwwaa tajaajilaa ture. I was in Israel 2 years ago. Waggaa lama dura Israa'eliin ture. It's a beautiful place. Baay'ee biyya namatti tolu yookaan lafa namatti toludha Israa'el. It truly is the Holy Land. Baay'ee biyya eebbifamaa biyya qulqulluudha Israa'el. But it is a very small country. Katamaa xiqqoo tokko keessa yeroo ture. Israel would fit inside of Ethiopia more than 10 times. What's that? More than 10 times. Okay, Israa'eliin si'a 10 ol dhaqeera. So Jesus' earthly ministry really did not cover that much geography. Israa'el guutummaa isaa Yesuus waliin ga'ee tajaajila yeroo biyya lafaarra ture san. Ani garuu Israa'elis dhaqee kun Itoophiyaa dhufeera isa caalu kan jedhame keessaa tokko isa kana. Hallelujah. We have teachers and preachers and missionaries who travel all over the world to spread the love of Jesus nowadays. Biyya lafa naannoo nuti jirrutti biyya lafa addunyaa guutummaa isheerratti kan barsiisan kan lallaban jaalala Kiristoos addunyaaf kan hiran tajaajiltoota baay'ee qabna. This is one example of the greater works. Kun hojii isa guddaa keessaa fakkeenya isa tokkodha. Amen. Another great example of the greater works is Victory Bible College, where your pastor went. Victory Bible College kan jedhamu an kan hin ture jechuudha. Achis hojjetaan jira. They have Bible colleges on many continents in hundreds of countries all over the world.
Macamni qulqulluun kunis immoo addunyaa guutummaarra naanna'ee wangeela lallabaa jira achi keessa jira. I said Jesus only ministered in the small country of Israel. Yesus Kristos magaalaa xiqqoo Israa'el keessa jirtu duwwaa tajaajilee nu garuu addunyaa guutummaa tajaajilaa jirra. Hallelujah! Hallelujah. Now before we go any further, I want to make one more thing very clear. Hebrews chapter 13 verse 8 says, Oh, hallelujah. Praise God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. This means no matter where you live, Jesus is Lord. God is good. And He doesn't change. Hallelujah. He doesn't change. He is faithful no matter where you live. Israel, Ethiopia, United States, it doesn't matter. God is faithful. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Number 2 example. Our Our works are greater numerically. Okay. In Matthew chapter 14, we read the parable of Jesus feeding 5,000 men. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ilaalle Maatewos boqonnaa 14 keessatti Yesuus Kiristoos namoota 5,000 namoota 5,000 nyaachisuu isaa argina. Maatewos boqonnaa 14 irratti. But that was only the men. There was women and children there too. Inni immoo shamarranii fi ijoollota sun dabalati. Many women and many children were present. Meetti dabalaa dhiiraa fi ijoollota gaafate dabalatan immoo. So there was probably about 20,000 people at that one time. What? 20,000. Walumaa gala gara namoota 60,000 ta'u jechuudha. 5,000 jedhee asirra kan kaa'e dhiirri sun ijoolleen dabalamanii shamarran gaafa dabalaman nama 20,000 ta'u. That's a lot of people. Namoota baay'eedha kun. But that's probably the largest group that Jesus ever ministered to. Yesuus biyya lafaa yeroo ture sanadaa giruuppiidhaan yookaan gareen isaan kaa'ee isaan nyaachise. In the last couple of years, I have gotten to listen to Reinhard Bonnke minister 4 times. Reinhard Bonnke. Okay, Reinhard Bonnke. Okay, Reinhard. Naannoo tajaajila Bonnke kan jedhamu Rein Bonnke. Yes. Kan jedhamu irratti namoota tajaajiluudhaaf deemee ture. Do any of you know who Reinhard Bonnke is? Raise your hand. Namooti Bonnke beektamme Bonnke namni beektan harka qaba. Yes, yes. Bonnke. Yeah, they know some of them. He is a powerful man of God. In the year 2000, he held a 6-day crusade in the country of Nigeria, right here in Africa. And in those 6 days, over 6 million people came. Hallelujah. And on the night of November 12th, that was the last night of the crusade, November 12th. January 1.6 million people were there that one night. Galgala tokkitti jechuudha nama miliyoona tokko quxuqa shantu gara gooftaa Yesuus ture. This is a world record. Kun hojii guddaadha. Hallelujah. Hallelujah. Because of just his ministry, Why tajaajila guyyaa tokkittiiti. millions of people have accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman Yesuus fayyisaa godhatanii fudhatan. Right here in Africa. Afrikaa keessatti. Hallelujah!
and Billy Graham. Namoota akkuma kana Billy Graham kan jedhamus jira. Do you know who Billy Graham is? Billy Graham namooti beektan Billy Graham. Amen. Amen. God has used many mighty men and women to spread the love of Jesus all over the world. Waaqayyo jaalala isaa isa dhuma hin qabne sana karaa Kiristoos Yesuus nu biyya lafaatiin ibsuudhaaf hojjetoota dhiiraaf dubara qaba. And they have Tokkommoo si haa ta'u. Anta dha iyyamine tokko si haa ta'u dha. Anis isa tokkoon ta'aadha. God wants to use you too. Waaqayyo akkuma kana sitti fayyadamuu barbaade jaalu isaa. Say it with me. God wants to use me. Waaqayyo natti fayyadamuu barbaade dhaame. Jedhame dabalaati. Hallelujah. Number 3. Sadaffaa. Our works are greater in regard to length of time served. Yesus Kiristoosin irra hafaa akka tajaajilu. Even though Jesus was over 30 years old when he went to the cross for us, Yesus Kristos yeroo waggaa 13 ture maatii isaa tajaajilaa ture. he really only ministered for about 3 years. Isa booddee immoo Yesus Kristos biyya lafaa kanarra waggaa 3 qofa sirriitti kan inni tajaajilee. I personally know many ministers who've been full-time preachers for over 50 years. Namooti baay'een akka jiru ani waggaa 15 waliin tajaajile kan jedhan tajaajiltoota baay'een beeku. Hallelujah. Amen. I said over 50 years. Ani waggaa 15 waliin tajaajile jedhe. Hallelujah. Hallelujah. I even know one minister and his wife. They have been ministering, full-time ministers, for over 60 years. Namoota tokko nan beekaa firoota kootii tanniyaadha. Abbaa manaa fi haadha manaatii tajaajiltoota yeroo guutuu ta'anii waggaa 16 kan tajaajilan nan beeka. I said Jesus only ministered for 3 years. Yesus garuu waggaa 3 qofa tajaajilee hojii guddaa hojjeteedha. I said the greater works Jesus was talking about have already manifested. Hallelujah. Isa Yesus Kristos hojina caalu hojjettu jedhe sanaaf qophoofanii jirtu isin. Kan qophaa'ee jiru. Kan qophaa'ee jiru. Siina ta'uu jaalladha Yesuus. Hallelujah. Number 4. Afuraffaa. Our works are greater technologically. Saayinsawaa kan ta'een akka tajaajilluudha. Tekinooloojii fayyadamne. In the modern world, we have tools that Jesus did not have available. Yesus Kristos baranni ture keessa wantooti mijataan ture baay'een bara keenya nuu mijatanii jiru. So Jesus mostly ministered and preached to people who were within his close physical proximity. Yesus Kristos kan inni tajaajilaa ture namoota isatti dhiyoo ta'an namoota qaamaan bira ga'e qofa malee warra kaan tajaajiluu hin dandeenye Yesus. We know on a couple of occasions he healed somebody where he was at and they were way over there, but they were still in the same country. Beektu taatanii yaada tole tayyaadaa Yesus Kristos yeroo biyya lafaarra ture namooti gaafa dhukkubsatanii jiranii Yesus Kristos bira dhaqee hin fayyisa ture. Warra kan jedha dhabe immoo karaa manaa cabsanii keessa gadi buusanii kan fayyan jiru. Sababiinsaa tekinooloojii waan hin jirreef. Today we have TV and radio and internet ministries that can go around the world. Hallelujah! Akammo TV qabna, radio qabna, addunyaarratti wangeela lallabuu dandeenya. Eeyyaa fi amiin jedhaata. Amen. Hallelujah. You who are videoing this message could put it on Facebook or on the internet and anyone in the world could see it. Facebook irra yoo keessan Facebookiidhaan wangeela gaafa lallabdan addunyaarra kan jiran hundumatu ilaala. But I said Jesus had to be close to you to minister to you. Yesus Kristos garuu namoota dhiyoo duwwaa tajaajilaa ture. Nuti garuu amma addunyaa tajaajiluuf. Hin dandeenya ammayyaati. Hin danda'a. I can't. Our works are greater technologically. Hallelujah. Tekinooloojii fayyadamee wangeela lallabaa. I preach gospel through technology. Hallelujah. 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 Don't forget that when Jesus would go lay hands on someone and heal them, or when he would go teach them a lesson, Yesus Kristos lagi ngajar karaka impayu, lagi buat kuat dalam mana mau apa kau buat impayu, or preach to a crowd a great sermon. Kamu akan berkabar mau intajadi lagi dalam batura Yesusi. When he was done, he left. Isa buat kalian yang tidak ingat pamot dobrat.
And those people didn't have a Bible to study and learn from. Well, wangeela Waaqayyo basalillee qaban turani. How many know that the truth is in this book? Wangeelli kun dhugaadha. Akka ta'us warri amantame akkanatti agarsiisa. Wangeelli kun dhugaa ta'uusaa. I said technology has made it possible for billions of people to read their Bibles. Teknolojiin addunyaan namoota biliyoonaan lakkaa'aman akka isaan wangeela lallabaniif haala mijeesseera. You know what I learned when I was in Israel? Ani yeroon Israa'el keessa ture waan hin baradhe tokkoon isinitti hima. I got to go to the garden tomb. Namoota na keessummeessan yookaan namoota karaa namarra ani. This is the place that it's very likely Jesus Christ was buried. Yesus Kristos lafa inni itti awwaalametti fuula hina keessanii kun lafa Yesus itti awwaalame tureera naan jedhan. I got to go inside of that tomb. Isa booddee lafa Yesus awwaalame ture awwaalcha sana keessan gale. Hallelujah. You know what the best part was about that tomb? What? You know what I liked the most about that tomb? Kan isin mo achitti awwaala Yesus sana keessa gale waan jaalate tokko isinitti. It's that it was empty. Hallelujah. Awwaalichi kun waan waa keessa jiru. I said Jesus is alive. And just like Jesus is alive, this is the living Word of God. Hallelujah. I said this is Jesus in print. This is my sword of the Spirit. The words in this book tell me the truth. The words in this book bless me. The words in this book bring me peace. Hallelujah. Thank God for our holy, precious written Word of God. Are you thankful for your Bible? I hope I have shown you how geographically, numerically, technologically, and in regard to length of time, the greater works have already manifested. Aman jenne tajaajilu dandeenya lammaffaan immoo hojii dinqisiisaa hojii ajaa'ibsiisaa sammuu namaan ol ta'e hojjechuudhaani tekinooloojii fayyadamuudhaani ji'oogiraafii haala teessuma lafaa fayyadamuudhaan hojii guddaa hojjechuu dandeenya. When I asked at the beginning if you believed we could do greater works, I want to know now, do you believe? Amma waa tokko isinitti baga karaawwan kana hundumaa fayyadamtanii Yesuusin lallabuudhaaf wangeela lallabuudhaaf eenyu yommuu amane. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Galateeffadhaa gooftaa. I also believe God has given us another tool spiritually. Akkasumas nan amana Waaqayyo gooftaan meeshaa jabeenaa hafuuraan kan jedhamu tokko nuu kenneera. This tool has gave us an amazing advantage in doing the greater works. Humni nuti yookaan meeshaan nuti fudhanne kuni hojii isa dinqisiisaa akka hojjennuuf nuu kenname. In Acts chapter 1 verse 8, Jesus says, hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa saddeetirratti Yesuus akka jedhe humna margattanitti Yerusaalemiin bahinaa. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Afuurri qulqulluun gaafa isinirra bu'u isin humna argattuudha Yesuus. And it says we will be His witnesses here on the earth. Isa booda akka jedhe dhuga baatuu kootaatu. Hallelujah. So He said, use the Holy Spirit to be a good witness for Jesus. Afuurri qulqulluun yoo sirra bu'ee jiraate dhuga baatuu Yesuusa dhugaa si taasifata. Hallelujah. This is the most powerful tool. Humni kun humna adda ta'eedha. Thank God for the Holy Ghost. Waaqayyo hin galateeffannaa san afuura qulqulluun kenne kana. I said thank God for the Holy Ghost. Mee afuura qulqulluu kana
In Acts chapter 4, verse 31. Wow. It says, they were all filled with the Holy Spirit and began to preach the word of God with boldness. Hallelujah. Preach the word of God with boldness. Ask the Holy Spirit to make you a bold witness for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. The early believers continued the works right after Jesus ascended into heaven. Yesus Kristus erganni gara samit tolbu sabe bhoja ergawandi go sana wangela kana apura kullu huratani tuban. They started these greater works almost 2,000 years ago. Wagota milio kumala madura oji Yesus Kristus kana apura kullu ay tuban. Now it is our responsibility. Now it is our turn to carry on those greater works. Hallelujah. Amaya kanketi. Amaya kanketi. Kanketi. God has given each of you different giftings. And He has a special plan for each and every one of you. Some of us are called to minister at our places of employment. Some of us are to minister right here in the church. Some of us in this building, God's special plan for you is to help in your community. Hallelujah. And for many of you, God's special plan is to be a powerful witness for your own family. Hallelujah. Hallelujah. So I ask you, the title of this message was, Are Your Dreams Big Enough? Hallelujah. Praise God. They're already ready. So are your dreams regarding the greater works big enough? Or if you put your God in a box and said, this is all the bigger I can dream is what's in here. Hallelujah. I said, don't put God in a box. Don't limit your potential. The Bible says you can do all things through Christ who strengthens you. Hallelujah. That's what God believes about each and every one of you. So I'm here to encourage you to dream big for God. Hallelujah. Hallelujah. Now some of you might be saying, Pastor Marcus, I'm being led by the Spirit of the Lord, so why do I need to dream big? My simple answer to that is it is good to be led by the Holy Spirit. It's a good thing. But
know anyone Watu tokko garuu nan beeka. that has dreamed big for God's glory, that God came and said, your dreams are too big. Waaqayyo garuu yoo inni dhufe yoo inni hafuuraan inni deemuusaa argee dhufee ilaalee abjuun kee baay'ee guddaa nan jedhuun. After all, who do you think gave you the ability to dream big dreams? Abjuu guddaa jechuudhaaf kan nama abjootu. God did. Waaqayyoon. Hallelujah. Hallelujah. And he's a really big God. He can dream really big. Waaqayyo waaqa guddaadha akkasuma abjuun nuti waa'ee isaa abjuun nuti guddaa ta'uu qaba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, just in case some of you are here today and you say, I am not qualified to do this. Amma namoonni tokko tokko as kan jirtan kun akka jechuu dandeessu. Ani kan hojjechuuf immoo ga'aa miti, nama ga'aa miti jechuu dandeessu. I want to remind you that this book is full of people Ani garuu wangeela kana keessaa waa tokko isinitti hima. Wangeela kana ni hordofaa. who couldn't read. Dubbisuu kana man dandeenye. They were sinners, Biyya lafaarra kan turan. drunkards and murderers. Kanneen Drunkards and murderers. okay. Drink too much. Okay. Alcohol. Namoota dubbachuu hin dandeenye yookaan immoo deemuu hin dandeenye. Prostitutes, liars, and thieves. Hattoota kan turan, jalloota kan turan, sobdoota kan turan. This book is full of people like that. Wangeelli kun namoota akkasii sanaaf. David, Moses, Rahab. Namoota du'anii kan kaasu, namoota dadhaban immoo kan jabeessu. But instead of God casting them away or rejecting them, Yeroo waa'ee Waaqayyoo dubbattanii warroota akkasii kan ofirraa ariifatina yookaan ofirraa achiin baasina hattootis jalloonnis mootummaa Waaqayyoof barbaachisu. He decided to bring out the best in them. Hallelujah. Waaqayyoof isaan namoota filatamoodha. And I said, God wants to bring out the best in all of you. Waaqayyo tokko tokko keessan namoota baay'ee filatamoo isin gochuu barbaada. So say it with me loudly. God wants to bring out the best in me. Mee akkana jedha Waaqayyo nama filatamaa na godha haa ilaame. Jedhame dabalaati. Ani Waaqayyoof nama filatamaa dha. Hallelujah. Do you believe that? Kana amantanittu. Hallelujah. 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 I want to remind you of a few other things before I go today. Utuun hin deemne waan tokko sin hubachiisee darba. Si yaadachiisee darba. It doesn't matter how old or how young you are. Waan tokko isinitti hima. Umuriin kee hammam akkati jirtu eessa akkati jirtu daangaan sin daangessu. I don't think it matters one bit how much money you have in your pocket today. Inni kun anaaf homaa miti. Borsaa kee keessaa qarshii hammam qabda wanti jedhamu anaaf homaa miti. I don't think it matters where you are from. Ati eessarraa dhufte wanti jedhu homaa miti. God wants to use you, and He wants to bring out the best in you. Hallelujah. 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 Amen jedhame maal. Hallelujah. Waaqayyo eessaa dhufte meeqa qabdaa umuriin kee meeqa sin gaafatu garuu nama ajaa'ibsiisa nama daasi godhachuu barbaada. So what is God's special plan for you? Waaqayyo siif karoora adda ta'e qaba. Karoora adda ta'e. And what works is God calling you to do for His glory? Ulfina isaatiif hojii adda akka hojjettu Waaqayyo si waameera. And are your dreams big enough? Abjuun keessan isa guddaa irraa hafaa ta'u. I ask you again, are your dreams regarding what God's called you to do, are they big enough? Attam irra deebiin gaaffii isin gaafadha. Abjuun keessan akkuma Waaqayyo hojii isa guddaa akkasii hojjettaniif isin waame sanatti guddaadha laata? Mee abjuun koo guddaadha kan jettan? Hallelujah. Thank you very much for listening to me this morning, and may God bless all of you abundantly. Waaqayyo gooftaan koo dachaa sana eebbisu waan dhaggeeffattanii fi eebbi daangaa hin qabne isiniif haa ta'u. And know that as I go away from this place today, I will keep all of you and your families in my prayers. I will keep all of you in my prayers. Okay. Akka utuun hin deebiin dura hin kadhannaa akka nuti kadhannuun barbaada. And I'll be praying that you will seek the Lord
as to what His plan for each of you is. Hallelujah. Akka karoora waaqayyo isinii qabu mul'ata waaqayyo isinii qabu akkasin ilaaltaniifan isiniif kadhadhaa iji keessan akkasiniif banamuuf qophaa'a. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Kadhannaa kootiin kun waaqayyo isin haa eebbisu.